Akkam jirtu ilmaan Oromoo, saba Oromoo, saba bal'aa Oromoo, dargaggoo Oromoo, shamarran Oromoo, har'a ganama waa xiqqoo dubbachuuf hin dhufe. Muuziqaa kana si dhageessisaanii haasaa kootti seena. Maal akka ta'e, maal akka naasa'uuf jedhu asuma beekuu dandeessu jedhee lafa jabeessi loli waboo. Otu ati hin jirre elaabe si faana jirra. Jabaadhu loli waboo. Elaabe kana dhaggeeffadhaa. Maroo nan mararfadha. Yeri gurba elaabe loltuu leenci bobbaase sareen hin galchu. Loltuu leenci bobbaase sareen hin galchu. Loltuu leenci bobbaase sareen hin galchu abbee. Loltuu leenci bobbaase sareen hin galchu. Loltuu leenci bobbaase sareen hin galchu. Elaabe loltuu leenci bobbaase abbee sareen hin galchitu gurba. Share god gurba. Share god. Jabaadhu loli waboo. Anuusiif jira jettee abbeentel qeerroon biyya abbaa keenya kana gurba. Jijjigsi ya jigsa suma biyya keenya tiksa. Okkicha ko eenyulee si kubbisu gurba. Akkasumalee gurba. Arbaas gurba. Of eeggadhu. Bilisummaan ulaansaa si banama. Socho'i gurba. Doorsisan sodaattu saba kee diinatti hin laattu. Doorsisan sodaattu saba kee diinatti hin laattu. Arbaasi gurba. Akkasumalee abbee kunuutti elaabe kanaga kana abbee janna jechuun janna fiingee jechuun kana janna fiingee haati Oromoo miidhattee kan isheen godhatte kana kun haati Oromoo miidhattee kan isheen godhatte kan har'a ilmaan Oromoo ganamaanii onnee guutuudhaan gadi ba'e. Boquu koo ol qabadheen gadi ba'e. Akka durii aariidhaa fi gaddaaf garaa gubannaadhaan miti. I know lolatta deemanii.
lola jabaatti deemaa jira. Beekamaa garuu ilmaan Oromoo kana booddee ayyaallallattuun kashalabbeen sobduun afaan faajjessituun warri sobaan xurumbaa afuuftu warri doorii jettee mataa nu dhukkubsitu warri filannoo jettee mataa nu affaajjessitu gab afaan kee qaban abbaan biyyaa laga keessaa bookkisee ragaa hin baroodi gurbaa abbaan biyyaa laga keessaa bookkise sagaleensaa daarii hamma daariitti dhaga'ama sagaleen waboo daariidha hamma daariitti dhaga'ama har'a waboon ibsa ejjennoo baaseera warri asirra jirtan hundumtuu akkasini ibsa ejjennoo waboo kana dubbistanii barbaadu. Ibsi ejjennoo waboo diina hundeedhaan buqqifna jedhee muratee ka'eera waboon. Dhala Oromoo kan taate miidhamni saba keetii kan sitti dhaga'amu. Duuni ari'atamuun hidhamuun miillaa ciramuun gudeedamuun ulfa garaatti baattee dubartiin keenya da'uudhaatu karaa irratti ulfaa wajjin mucaan garaa keessaa osoo socho'u ajjeesuun jaartii haadha keenyaa ijoollee ishee lama ajjeesanii irra taa'e jechuudha. Ilmaanni Habashaa, ilmaanni nafxanyaa, diqaalonni Habashaadha. Biyya abbaa keenya keessatti, Dirra Dawaa keessatti morma ijoollee Oromoo qaluudhaan. Gobba keessatti, Baalee keessatti, Arsii keessatti, Shawaa Kaabaa, Wallagga keessatti, Iluu Abbaa Booraa keessatti, Gujii keessatti, Walloo keessatti akka sa'aa karaarra ciibsanii qaluudhaan ijoollee barattootaa maamula karaarratti ajjeesuudhaan mana barumsaa keessaa gadi yaasanii barumsa isaanii irraa gadi baasanii bakkee keessatti loltuu Habashaatiin marfamanii nyaata dhabanii guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 qullaa isaanii shamarran wayyaa isaanii osoo hin geeddaratin alatti akka hoolaa walitti qabamanii keessa akka hoolaa coomaa keessaa baasanii qalataa ilmaanni Habashaa hamma kan isheen nurratti albaate gantuuwwan nu keessatti biqilan addi bilisummaa Oromoo yeroo uumamu gantuun nu keessa lixan har'a ilmaan Habashaatii wajjin dacha'anii Finfinneetti galanii daba isaan achi ta'anii nurratti hojjetanii salphina isaan nu salphisanii Oromoo jilbeenfachiisuudhaaf dhabala Oromoo dabarsanii kennuudhaaf mirga Oromoo dabarsanii kennuudhaaf daba isaan nurratti hojjetanii keessa keenya bartee salphina hammana hin jedhamne nutti uwwifte ilmaanni Habashaa. Ilmaan Oromoo jabaadha. Furaansii dhufeera. Waboon ejjennoo isaa baaseera. Waboon ejjennoo xaliila ta'e gadi baase. Har'a tapha ishee filannoo jedhanii taphatan kana hin taphannu. Tapha gowwomsaadhaa jedhe. Diina hundeedhaan buqqifnaa jedhee baase waboon. Waboon diina hundeedhaan buqqifnaa jedhee baase. Yaalmaan Oromoo. Carraati qabdu kana duwwaadha. Warra ala kana deemtee faaggaa sobaa afuuftee si gowwomsuudhaaf lannoo kanatti baana asiin baana siin jettee daldaltoota kana hamma dandeesse ofirraa aggadhu. Waboo kee bira garaa qulqulluudhaan dhaabadhu. Waboo hordofi. Oromoo Liberation Army
dabarsu goblaasaa jalatti wal geessee wal'aansoo kee gara fuulduraatti geggeessuu qabda. Wanti si baasu kana duwwaa. Ibsa isaanii kana keessatti sirna Habashaa buqqifnee gadi fageessinee awwaallaa jedha. Kan garaa nama ciibsu. Kanagaa kan ijoolleen keenyatti dhumaniif. Kanagaa Nadhii Gammadaa Abboomaa Mitikuu Baarotumsaa Mooyee Abdoo Yiggazuu Bantii Magarsaa Barii Taaddee Birruufaan kan isaan itti dhumaniif kana warra kashalabboonni isa maqaa isaaniitiin daldaluudhaaf maqaa isaanii fudhatanii deemaniif miti. Nutu wajjin jiraate, nutu yaada isaanii beeka, anatu beeka. Anatu dhugaa ba'a, anatu achi ture. Kashalabbeen har'a hoduu dabarsitee darbaan Itoophiyaawummaatti nu deebisuudhaaf, Itoophiyaa ilmaan Habashaa jala nu jilbeenfachiisuudhaaf warra sobaan ummata Oromoo mataa naannessan kana dhaggeeffatteena hallayyaatti deemte. Har filannoo ati qabdu waboo duwwaa. Waboodha wajjin dhaabattee tarkaanfii kee qajeeshitee sabbata kee hiittee itti hurguftee ilmaan mar'umaan kee keessaa ba'anii jireenya dadhabanii barachuu dadhabanii jiraachuu dadhabanii hidhaaf darara ilmaan Habashaa baqatanii lagatti naqanii lagatti namanii maqaa keetiif lolaa jiran kana wajjin dhaabatu. Kana duwwaadha kan si baasu ilmaan Oromoo. Kana duwwaadha kan si baasu. Kan biraan engadda gaaddisi wanti inni jedhee gaaddisa koree teknikaa kanaan dura Baqqalee Fayin organized ta'anii namoota hammam akka isaan galanii dhuman beekna. Keessa deebi'uun barbaadu. Har'a immoo gaaddisa jedhanii dhaabanii keessumatti warra wal'aansoo keenya quucarsaa ture, warra wal'aansoo keenya gani, warra wal'aansoo keenya gurgurate walitti qabanii gaaddisa hoogganaa gaaddisa maarree walitti qabanii koree teknikaa isa lammaffaa dhaabanii waboo gashuudhaaf yeroo isaan qophaa'an waboon irratti dammatte. Gudiidhu babar. Lama nan suufan jette jaartiin jedhan. Mammaasa tokkoon isinitti himu. Eda gurbaan tokko mammaasa sanatti hime maal jedhee gaangoodhaan abbaan kee eenyunnaani eessumi koo fardaa jette. Abbaa isheetti qaanofte harreetti daalachaa gabaabaa daaraa keessa gangalatu kanatti qaanofteetu eessuma himatti. Eessuma himatti abbaa dhossite. Warra akkasiin nu keessa guute ilmaan Oromoo. Warra akkasiin nu keessa guute. Warra eessuma himatu. Warra eessumatti heerume. Warra akkasiin nu keessa guute. Amma gaa warra akkasiitiinitu koreen qophaa'aa jira. Koree teknikaa isa lammaffaa waboo gashuudhaaf. Diraamaan kun hundumtuu filannoo jira maallee jira filannoo dhufa inni kun hundumtuu soba. Waboo gashuudha. Main objective isaanii. Kan isaan walii galan biiroo Abii dhaqanii kan isaan walii galanis waboo deebisanii gashuudhaaf walii galan. Filannoo waan jedhamu hin jiru. Akka hin jirre beekamaa. Waan isin dinku yoo dhuma filannoon jiraate iyyuu jedhe warri xiinxaltoonni warri faggaa afuufuudhaaf gadi yaa'an kun maal jedhu? Tokkoffaa abaawoon iddoo halletti Itoophiyaa keessa deemee filamaa jedha. Natti mul'ate yeroo isaan Gondor keessaaf Goojjam keessa dhaqanii filaman. Yeroo qollaa dibbaa Awuraajjaa, Faarxaa Awuraajjaa fi Manzii Qucaa Cambaa biyya Minilik keessatti yeroo isaan filaman addana taa'ee natti mul'ate. Qoosaa. Kana jechuun maal jechuun akka ta'e xiqqoo ishee isinii ibsu barbaada. Eda galgala xiinxalaan keenya Jawaar yeroo jedhu iddoo fedhetti abbaan barbaade iddoo fedhetti dorgomee filamee jennaan saba keenya gargaaruu jennaan hin gargaaru. Hin furan. Harka walitti rukutaa uummanni taa'ee. Kana jechuun maal jechuudha beektu? Kana jechuun Oromoon
biyya Amaaraa keessatti hin filamu hin naqus biiroo iyyuu hin banatu tokko lammata kana jechuun jechuudha ijoolleen Amaaraa Gimboo Sabaatii eebin warri jedhamtu kuni biyya Oromoo keessatti iddoo halletti ofiisa banataa waajjira banataa jirti. Achi keessatti magaalaa keessatti kan filamu gaa warra eebin kana warra Habashaatti filamu. Amma kan isaan kampeenii gochaa fi jiranii warra Habashaatiif. Yoo isaan filaman iyyuu tokkoffaa abbaan fedhe iddoo fedhetti filamuu danda'a jedhan. Meelaala biyya Oromoo keessatti ilmaan nafxanyaa dhuftee ilmaan Amaaraa dhuftee filamti jechuudha. Abbaa fedhe jechuun Amaaras Tigirees abbaan fedhe dhufee Naqamtee keessatti filamuu danda'a, Goobba keessatti, Diredawaa keessatti yookiin Harar keessatti filamuu danda'a jechuudha. Kana hubadhaa ilmaan Oromoo. Kana jechuun maal jechuudha? Magaalaa garrison cities isan jechaa ture kun cancer cities hin jedha. Cancer cityin Asallaa, Shaashamannee, Goobba, Naqamtee, Jimma, Ilubbaabor keessa waan akka Mattuudha, Goreedha, Moyyaaleedha, Maarree, Nageelleedha warra kana keessa Dabra Birhaan Maalee kana keessa ilmaan Habashaatu qabatee jira. Magaalaa keessatti suuqii kan qabu, horii kan qabu, birookiraasii kan qabatee jiru isaan. Qalqalloo yoo dhufe ilmaan Habashaa warra magaalaa keessa jiru horii qabu. Kampeeniin isaanii magaalaa hundumaatti kan filamu Habashaadha. Jaallattanis jibbitanis. Ilmaanni Oromoo gaa yoo ofii isaatii ka'e biyya abbaa keenya keessaa eega Habashaa xaragnee baafne jennee booddee biyya abbaa hiree mataa keenya nutu murteeffata. Biyya walaba ta'e ijaarrannee booddee abbaa barbaanne wajjin filannoo barbaanne keessa seenuu dandeenya. Abbaa barbaanne wajjin mootummaa ijaarrachuu dandeenya. Yoo kophaa ijaarranna kophaa mootummaa ijaarranna kophaa keenya ijaarrachuu dandeenya. Maaliif optionii kana fudhan? Maaliifitu abbaan fedhe lafa fedhe dhaqee filamu? Daldaltoonni kun ilmaan Habashaa jiraachisuudhaaf Habashoota nurratti moosisuudhaafitu wallaansoo qabaa jiru. Faaggaa xurumbaa afuufaa jiru. Soba moo'i kanaan dura sobaan turee jechaa jiru. Kanaan dura mootummaa Habashaa mootummaa OPDO tursuudhaafin sobaa turee jedha abbaansaa. Sobaan turee uummata koon sobe har'a moo gaarantii maalii qaba kan si amanu? Namni kana osoo hin gaafatin taa'ee harka rukuta. Gudiidhuma bara. Dammaqi uummata Oromoo. Warra filannootti seen. Filannoo sagamitti seen. Uummata Oromoo gurguraa waboo summii nyaachisaa galtitanii qalchiisaa ilmaan sareetii warri isin qalchiiftanii dhuftan warri isin ajjeesiftanii dhuftan ilmaan sareetii eessa dhattee filamta? Isinis deemtanii ilmaan Habashaatii wajjin wal qabattanii lafa Habashaa dhaqa mansii fi qollaa dibbaa Awuraajjaa Faarxaa Awuraajjaa fa Goojjaam Gondor keessa fe'itti dhaqaa filama. Oromoo gurgurtanii Oromoo keessatti hin filamtanii. Osoo waboon jiru. Kana gaanni waboon irra dubbate. Waboon egaa maal jedhee? Hinnuma ta'e biyya sana keessatti biyya Afrikaa keessatti kan murteessu qawweedha. Waboon hin ta'uu jedhe. Maal fidda gaa? Maal fidda amma? Uummanni Oromoo optionii tokko hundumtuu ungulaalamee maaloosaa keessaa harca'ee dhaqee akka jirutti gaaddisa ambireellaa qabatee jaanxilaa mataarra qabatee Habashaa jala seene. Garuu hungulaanuu kana Waaqayyootu nuuf hungulaale. Dura warra nu keessa dhokatee uummata Oromoo gurgurataa ture. Uummata Oromoo goomsaa ture. Waboo ajjeese, abaa'oo balleesse. Waaqayyo qullaa dhaabe. Finfinnee keessatti qullaa dhaabe hungulaalee fuudhee Abii kan jedhamu ilma Habashaa tokko jalatti isaan qashe. Baay'een gammade. Amma immoo hungulaalee ilmaan Oromoo mar'umaan Oromoo keessaa warra ba'an warra dhiiga dantaa tokko malee saantima tokko malee mindaa malee ala warra bulu warra onnee isaanii guutuu saba isaaniitiif kenne lubbuu isaanii warra dabarsee kenne gudeeda Oromoo isa qulqulluu keessaa isa ba'e. Waboon har'a hin ta'uu jedhe. Maal fidda kana? Kanaaf
Yalmaan Oromoo haasaa isinitti hin baay'isu, jechas isinitti hin baay'isu, kaniin har'a jedhu waboo, ergaa waboo, dhaamsa waboo kana hundumti keessan dubbisaa. Ibsa ejjennoo waboo dubbisaa. Waboo gargaaruudhaaf qophaa'a. Gullicha dhengee, marroo, sanyii warra akkasii jala hiriiru. Goblaa Oromoo Liberation Army jala hiriira. Isa jala hiriirree, isa gargaarree, isa wajjin dhaabbannee haasaa warra akka shalabbee kana dhaggeeffachuu dhiifne fuula keenya xiyyeeffannee walabummaa Oromiyaa qofa isa jedhu duukaa bu'uutu nurra jira. Kan nu baasu yaalmaan Oromoo. Kana qofa. Kana ala wanti nu baasu tokkoyyuu hin jiru. Tokkoyyuu hin jiru ilmaan Oromoo. Kanaaf gammadaa baga gammannee aandaanee dafa baga gammanne kan hin jedhu waraqata argannee miti. Waraqata bixxaasha ilmaanni habashaa fuutee natti laattu. Waboo ibsa ejjennoo wabootiin hin gammada. Kan na gammachiisu sana bilisummaa saba kootiif, walabummaa saba kootiif isa deemu, waboo isa lubbuu isaa dabarsee kennu, waboo isa dhaabataa jiru, isa dhukaasee kuffisee kufaa jiru, isa du'ee ajjeesaa jiru, isa daangaa abbaa isaatii biyya abbaa isaatii eeguudhaaf gadi bahe, isa wajjiniin dhaabatan. Isatu na gammachiisa. Waboon ejjennoo xaliila ta'e fudhachuu isaatu na gammachiisa. Kana kan na gammachiisu. Ani waraqata bixxaasha ilmaan habashaa biyya abbaa koo keessatti filannoo sii ayyamneen. Attamitti ilmaanni habashaa filannoo anaaf biyya abbaa koo keessatti na ayyamne. Qaaniif salphina kana attamitti nan fudhadha. Ilmaanni habashaadha. Attamittitu ilmaanni habashaa waraqaa naa laattee biyya abbaa kooti keessatti na ayyamte. Ayyama gonfoo minilik jala attamitti nan fudhadha. Gonfoo ilmaan minilik jala attamitti fudhadha. Maaltu sitti dhaga'ama ilmaan Oromoo? Maaltu sitti dhaga'ama yeroo kana siin jedhan? Bixxaash waraqatii sitti kennanii yeroo kana argadhe footoo ittiin kaabu. Maaltu sitti dhaga'ama? Qalbii kana beektu ijoollee. Ilaalbee kana dhiira jechuu gurbaa. Ilaa waboodha wajjin dhaabanna, waboodha wajjin duuna, duuni keenyas jireenyi keenyas waboodha wajjin. Oromoo hundumtuu waboo jalatti walitti qabamuu qaba. Oromoo hundumtuu bitaa mirga, gubbaadha gajjallaadha ba'a dhiya kaaba kibba osoo hin jedhin waboo jalatti qabamne waboodha wajjin deemuu danda'u nurra jira. Ilmaan Oromoo kan nu baasu kana duwwaa. Ilmaanni habashaa, diqaalonni habashaadha. Gadi baatee akka ija keenya irratti nu kufaa jirti. Waraqaa siilaan nuun hojjettu Biraanuu Naggaa dheengadda ilmi haaphaadha biyya kanaa baatee galtee. Qaanii nama mana ga'u ilmaan Oromoo eessa jira? Salphina mana ga'u eessa jira ilmaan Oromoo? Kana laagaa kunoo abbee. Kana gurbaa elaatti itti laanna gaamma kana booddee. Hamma dandeenye humna qabnu sabbata kee urgufan kiisha kee keessaa waan jiru wabootti urgufu waboo duukaa dhaabadhu kan si baasu kana duwwaa si baasa ilmaan Oromoo kan si baasu kana duwwaa. Ilmaanni habashaa eeyyama siillaati biyya abbaa kee keessatti ijoollee kee si jalaa qalaa, ijoollee barattoota si jalaa agabsaa, si beelessaa, si dheebossaa, si garafaa. Ijoollee durbaas dhuftee si jalatti guduudde abbee. Durba si jalatti guduudde. Ijoollee durbaatu qaanii dhabanii abbaa isaanii biratti ni guduudhan jedhanii haasa'an. Kun qaanii guddaadha dur. Har'a garuu kana dubbatan ijoollee. Maaltu si gatti dhalaabra ilmaan Oromoo? Jabaadha. Hin lolla. Hin moona. Biyya abbaa keenyaan fudhanne. Nafxanyaa ilmaan habashaa biyya abbaa keenyaa keessa ba'a. Republic of Oromiyaa ijjeerran. Wanti barbaade haa ta'u waboo wajjin dhaabanne. Iji keessan haa barbadaa'u, ibiji keessan haa gubatu, boo'a, dhiiga boo'a. Hinuma bilisooma. Oromoon hin bilisooma, waboon immoo hinuma nu bilisoomsa. Ilmaan habashaa biyya abbaa keenya keessa balleessee. Kana gurbaa.
galatoma emotional inte nan gammadee dubbisa jabaadha waaqayyoon wajjin jira dhugaa qabna haqa namaatti hin dabarru hamma dhumaatti irratti duudha